Jaarsi mana dhiisee fi deemeetu mana dhiisee fi deemee jira. Mana dhiisee fi deemee sababa mucaa tokko wajjin qabanitti qalbiin dubartii garuu yeroo tokko baay'ee nama dhibaanis dubartii dhamtiire. Baay'ee nama dhibaga haati manaa abbaan manaa yeroo waliin jiraatan jechuudha. Haalli adda addaa nama quunnamuu danda'a. Rakkinni adda addaa jireenyi gargar ba'uun danda'ama. Adda ba'uun danda'ama. Yeroo namni immoo yeroo adda ba'u immoo of eeggannoo guddaa gochuun asirra jiraata jechuudha. Keessumattuu dubartoonni yeroo abbaa mana isaanii adda ba'anii of eeggannoo guddaa gochuun baay'ee barbaachisaadha. Dhiirri yeroo haadha mana isaarraa adda ba'uun minaalbaata inni hin jira waan jiru waan ta'eef uumama keessatti wanta seera wajjin wal qabatu sirriitti itti yaaduun irra jiraata jechuudha. Bakka yeroo adda baatan illee seerri maal jedha? Waa'ee qabeenya koo waa'ee dhala koo maal jedha? Nagaan siniif haa ta'u bakka jirtanitti nuyi jirra. Kallattii oduu keessa banne akkamsi nagaa keessan jirtu dukkanadha galgaladha kan viidiyoo kana hojjechaa jirru. Gaadha manaaf abbaa manaa mucaa tokko qabu turanii mucaa durbaa qabu. Isa booda walloloo jechuudha. Namni wallola sin araaramas adda sin baha. Isaan kun garuu adda bahan. Adda bahanii miti kan fuudhee dhaqee dhiisee deemu. Adda bahanii walii galteedha yeroo dhabanii adda bahanii jara kana asuma jiru waan ta'eef naannoo keenya jiru waan ta'eef maqaa dha'uun xiqqoo rakkisaadha jechuudha. Naannoo keenyadha waan qabatamaadha waan gurra keenyaan argina jigeenyaan agarreedha. Haati manaa abbaan manaan kun yeroo wajjin jiraachaa turani mucaa tokko gidduu isaaniitti uuman jechuudha. Mucaa kafan jetteettu gidduutti walii galteen yeroo dhabamu adda ba'uuf murteessee abbaan manaa ishee dhiise jechuudha. Yeroo kanatti garuu abbaan manaa fi haati manaa sun kondomneemii lamatti qabu turan. Kondomneemiin sun immoo kondomneemii yeroo si haadha manaa qabda abbaa manaa qabda kan jedhamu mallattoo mallatteeffamu jira jechuudha. Karaa waajjira mootummaa mallattoo sana mallatteessaniiru lamatti jechuudha. Haati manaa abbaan manaa sun kondomneemii akka haadha manaa abbaa manaa ta'an akka wajjin jiraatan mallatteessanii kondomneemii sana fudhataniiru jechuudha. Garuu guyyaa tokko ga'ee guyyaan gaariinis jira guyyaan hin taanes jira. Haati manaa abbaa manaa kun walii galtee yeroo dhabanii walii galtee dhabaa yeroo deemanii abbaan manaa beekaa waan ta'eyyuu hojjedheen jiraadha mucaan koo akka hin rakkannedheeti kondominiimii sana haadha intalaaf haadha jaartii isaa duriif jechuudha dhiiseeti mana biraatti akkaraayyaa jechuudha. Mana biraa yeroo takkaraayyaa'u egaa turtii keessa namichi kun hin fuudhe. Inni mana kireeffatee ofii masaa bahee mana kondominiimii sana garuu isheen mucaa wajjin akka rakkanne jedhee mucaasaaf yaaduudhaan jechuudha. Dhiisee dhuma baheefi jechuudha. Akka jiraattu. Turtii yeroo booddee immoo ni fuudhe namichi. Ofiisaa hin fuudhee yaa adda bahaniiru waan ta'eef hin fuudhee iddoo biraatti kireeffatee taa'ee fuudhee. Isheen immoo maal gooti seetanii isheenis nama faana wal bartee jechuudha. Dhiira tokko faana wal bartee. Dhiirri sun garuu baay'ee itti taphate dhugaa waaqa. Majoonjessee irraa teessee dubartoonni yeroo baay'ee yaada sirriitti hin yaadan fageessanii hin yaadan dhuma isaas hin yaadan. Baqaan gowwoomu dafanii jechuudha. Namni kun maal godha seetanii namni kun abshaalummaadhaan itti dhufee faana jiraachuu eegaltee isa booda maal godhu yoo amma heerumuu ishii dhagahe namni sun jechuudha abbaan manaa ishii sun heerumuu ishii yoo dhagahe hin dhiisu jechuun namni sun mana sana keessa yeroo jiraachuu dhagahu hin dhiisu. Akka waan itti gaabbutti yaadan. Itti gaabba mana isaa waan ta'eef mana isaa keessatti immoo dhiirri biraa yeroo dhufu yaa gaabbuus danda'a dhiiradha baay'isawee. Dhiiradha waan ta'eef manni kansaa waan ta'eef gaabbee waan biraa fida jedhamee yaadameetu namni sunis akkanatti dubartii kana miliqsee akka gurguramu taasisa jechuudha. Booda maal gooti nama lubbuudhaan jiru abbaan manaa ishee abbaan mucaa ishee jechuudha. Abbaan mucaa ishee lubbuudhaan jiru du'eera jetteetu mana murtiitti ragaa baasisti. Maaliif seetan gurguruuf. Mana murtiitti ragaa baasifti. Haati manaa kun egaa du'eera jettee mana murtiitti ragaa baafti jaarsa ishee haara wajjin walii galtee jechuudha. Mana murtiitti ragaa baasifti maaliif mana sana gurguruufi fuudhaaf heeruma qabamuu hin qabdu kan jedhamu waraqaa eenyummaa irratti jira. Waraqaa eenyummaa sana immoo hin qabdi. Fuudhaaf heeruma kan jedhu qabdi.
lama tammoo galmeen achitti waajjira manneenitti galma jira kondominiyeem sun yaanaadha mana abbaa manaa akka ta'e jechuudha. Kanaaf egaa kana isheen kana diiguuf jechuudha seera namichi sana wajjin murteessiteeti yaada walii galaniiti abbaa manaa keessa haaraa wajjin namichi kun du'eera kan jettu raagaa sobaa nam sadi qacartee bittee raggaasistee fardi beetiidha waraqaa qulqullummaa akka abbaa manaa hin qabne baafatteetu kondominiyeemii sana kuma miliyoona lamaaf kuma 500 kurrata jechuudha. Gurgurattee jechuudha bakka. Garuu ani biiftuun argite hallaftii fi waqtii argee namni dhagaan dhabu jedhama abbaan manaa sun yeroo booddee hin dhagee. Nagee akka kun ta'e akka mana sana gurguratte akka inni kun mana sana dhiiste deemte hin dhagee egaa mana isaa gaafa ilaaluu dhaqu namni biraa biteera naannoo sana yeroo ilaalu hin jirtu neetiin mucaan ishee hin jirtu egaa namichi kun qaxxituma gara eessaa dhaqa gara waajjira poolisii dhaqee faayila banee kasasuutti jalqaba jechuudha. Maaliif faayila banee yeroo kasasu dirqama waan ta'eef jarri sun akka abbaa manaa isheen hin qabne akka inni du'eetti waan beekaniif waan ganzab maallaqa isaaniitiin hin bitaniif immoo reebanii mana koo keessaa naaf jechuun hin danda'amu. Karaa seeraatti baafatamu. Kanaaf waajjira poolisii dhaqee achi waajjira poolisii gara mana murtii tiire manni murtii akka lubbuudhaan jiru mirkaneessee inni akka warra sana raagaa sobaadhaan osoo hin taane raagaa orijinaaliidhaan akka lubbuudhaan jiru murteeffatee raggaasifatee mana isaatiif immoo jechuudha yeroo gara mana isaatti deebi'u immoo dubartittiin baddee jechuudha jala dhiyaachuu diddee eessa akka buuteen ishii dhabame. Sheemii guddaa hojjette. Ishee wajjin fuutee wajjin wal fudhatanii hin badanii namichi sun abbaa mana haadha mana isaa argachuu hin dandeenye. Kanaaf namichi sun maal godhe akka manni sun akkan sochoone waajjira poolisiitiin karaa mana yaalaatiin warri sunis keessaa ba'anii manittiin sun argamtutti warri sunis akka keessaa ba'an manni sun akkan sochoone godhe seeraan qabsiifatee jira jechuudha. Kuni taatee addaati. Dubartiin akkamitti yaadde otoo abbaan mana ishee lubbuudhaan jiru hin jiru jette. Hiikteetti illee garuu abbaan mucaa isheetii maali daba maaliif seenti? Hin ta'an hin ta'uudha hin ta'uun hin ta'uudha. Innuu nama gaariidha ilaalaa sirriitti. Innuuyyuu nama gaariidha ishee rakkisuu hin barbaanne mucaasas rakkisuu hin barbaanne haa jiraatan jedhee erga ta'uufi baatee mirga isaati bahee fuudhuu danda'a. Ijoolleen yeroo odeessanii niitiin sun immoo namichi sana mooteedha. Dubartii nama moote nama wajjin jiraachuu hin dandeessu. Baay'een mootii durumayyuu mootii reebdii inni naafti si jedhani baay'ee naafti namichi sugaa waa tuttuquu danda'an beekamu inni naaftidha yaaduma itti naafti reebdii ijoollee yeroo odeessan baay'ee sirrii niitiin suni dubartiin nama caqacaqtuuf manni himdhisu tokkodha Oromoo waan ta'eef dhiirri kutataadha dhumarratti kutatee mana ishee wajjin itti dhiisee deema jechuudha. Garuu isheen hilli waan qabdu fidhamu karaa itti sammiitu dhabdeet hin du'eera kan jette kan wantanaa itti baafte waraqaa raagatti baafte. Maali samiite nama jiru hin du'e jechuun wallaalummaa ishii xiqqeenya ishiiti uumaa wallaaltuu ta'uu ishiiti tokkoffaan mana nama dheengadda dhufee jettee mana ofirratti gurgurte mana harka duwwaa hafte mucaa harka duwwaa hambiste. Kun amma beekumsa ishiitti kun illikii hundee wallaalummaa ishii duufaa. Egaa namoonni gama seeraatiin seerri maal jedha kan jedhamu yeroo hunda seera duubatti deebanii axanaxamuun baay'ee barbaachisa. Rakkinni nama quunnamuu danda'a garuu eenyuun illee rakkinni nama quunnamuu danda'a karaa abbaa manaa karaa adda addaa karaa maatii adda addaa namni maallaqa wal kaaduudhaan jireenya waan tokko wal kaaduudhaan gara seera hin deemu jechuudha wala cabaruudha. Otoo gara seeraan hin deemin dura seerri yoo dhaqe na fayyadamuu naan fayyadu. Jedhamee itti yaadamuun dirqama jechuudha. Namichi kun nama lubbuudhaan jiru nama ishee wajjin ture ollaan beeka maatiin nama beekuudha. Hin jiru du'e jettee gaafa waraqaa raagaatti baasistu immoo nan jira kun waan nan jira waraqaa raagaa innis amma akka jiraachuu isaa nama lama sakkarifatee lubbuudhaan akka jiru innis egaa itti deebi'aa jira jechuudha. Dubartoonni kanarratti xinqaaqee guddaa gochuun barbaachisaadha. Seerri maal jedha booddeen koo akkam ta'a yoo ture yoo nan mul'ata gaafa umuriin koo deemellee jechuudha. Waan salphina akkasii keessa galanii irratti odeessuun nama wajjin wal quunnamuun sirrii miti. Har'aaf kanuma jenna akkasiin baay'ee itti bohaartan abdii qaba. Yaa'u beekumsa waliigalaa akkasii akka ta'u malee kun waan nama bohaarsu miti. Waan baay'ee nama aarsudha. Beekumsa waliigalaan ta'a garuu waan haaraa yeroo biraa qaban dhiyaanna nagayaan tura.